Yeah, laphii keenya keessatti samiin hamiin da'annaa sunitti dhaga'amayuun himiin jireenya tofaa fi dhufu maaliif hin dhaga'amu yoo ta'e badiinu kun namuu ni amanu bosonaa fiigicha itti fufnaa keenya keessa darbee rakkina baasu waadaa fiiguu iddoo gaarii qabatee damakaa nufisi hawwisoo heming akka dhufu beekta jiraachuu keenya samiin hamee bifa haaraa keenya laphii keenya keessa ko'i dhageetti gara keenya keessatti hafuura baasiti maalin si abaarsaa maqaaf jala si tolera badiin gahuuf kun namtii bareesse gara jabinaa taanii mitti murtoo kennine jireenyi duufe aduu ol keenye jaalalli keenyaa figinnee walgahii duudamaa giddu galessa yoon ta'e sirni dhugoomsa kallattiin tajaajila ibsitaan soba eerri akka dhufu beekta jiraachuu keenya samiin hameen bifa haaraa keenya laphii keenya keessa ko'i dhageetti gara keenya keessatti hafuura baasiti gabbaraa fi furbu ilmuun madaalu laphii keenya keessatti dhibbaa jabaata samiinettiin hawaasa hawwisuun eenyu kungii fi hunda wingichaa fi hojiilee sahaa maali ragahuuti saapana abbaa maalin gundurdi tahee alatti biyaasaa waligalteen bineensota sirba waaqa horn yoo laphii keenya keessatti hojii curling hojiin dhufuu garuu odeeffannoo ganda ittuma fufnee fiigicha elan taula walii jira gaafa tokkummaa dhugaadha afaan jaalalli fi hawwisa hunda yaa hafuura akka mirga siif argamu daddafiif dakuudha aduu darbee hafoonu hagaa kadhanna kitaaba guutuudhaaf saaxilaa keenya akka dhufu beekta jiraachuu keenya samiin hameen bifa haaraa keenya laphii keenya keessa ko'i dhageetti gara keenya keessatti hafuura baasiti gara keenya keessatti fiigicha dubbisne jireenya akkas boriif deema kasne gara samiin uyyuu ni shiina akkanatti dhaga'ame samiin hamee